subscribe akkamitti kabajaa fi jaalala oromummaa ilmaan oromoo hundaaf bakka jirtanitti kabajaa guddaan isin gaafanna jechuudha. Kanaafuu wantoota isinirraa barbaachisuun akka qarqaarsa nuuf gootan fi dogongora nu jidduutti uumameef nuuf bulchaa haala nama gammachiisuun qophii keenya kana akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna jechuudha. Lama sirba tayo tak. Dia mesti dah dalam badan ko. Oh kami main ni. Dah mau dah mana mana. Ada ciso dia sekolah. Aganu Imbareden what they call me. I promise that you never be. Hai, akkamiin egaa keessan
Fayyaatiisin baga jiraatanii gammachiisan isin jira. Akkasuma immoo hadha waan baay'ee tokko namatti tolu daawwatanii jirtan jedheetiin nutti qaba. Kanaaf waan baay'ee namatti tolu tokko akkamitti mee cidha Oromoo akkamitti akka gaggeessanii fi akkasumas cidha boodaa iddoo bashannanaa deeman haala kamiin deemanii uffannaa akkamii akka godhatan aadaa akkamii sirba akkamii akka gaggeessan mee aadaan Oromoo maal akka ta'e hubattanii ilaaltanii isin jirtanii akkasumas obboomsa afaan isin beeksiseetiin jira jechuudha. Kanaaf waan baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Aadaa ofiitiin boonuun aadaa ofii guddisuun waan baay'ee tokko namatti tolu. Sirbi aadaa Oromoo baay'ee tokko namatti tolu. Akkasumas sirboota aadaa Oromoo ka Arsii, ka Baalee, ka Jimmaa, ka Wollaggaa, ka Harargee, ka Boorana hundi isaa baay'ee mataan sirboota uffannaa fi aadaa of danda'e qaba jechuudha. Akkasumas sirbi kana fakkaata ture. Akkasumas yeroo biraa waan baay'ee namatti tolu isiniif qabadhee isiniin dhiyaadhaa. Kanaaf horaanaaf bulaa isiniin jedha. Akkasumas immoo subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftota Ashim Tuubeeroo nagaranaaf turaa isin jaalladha. Be the fam, that's what they call me.